السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جرجرتو أردفتو تموتو بي بجنا قاداتني ساعات كنا جيسة سنين جتا أنا تموتو بيرا ورماتنا تاتني دوتة قلتهم ورجنا حرا وقرتشانا لك يا رفت لايك سبسكرايب شير gochuun na jajjabeessaa gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha. Viidiyoo gabaabduu takka qabadhee isinii dhufe isinillee akkamitti haala salphaanii karaa salphaanii wacha horsii guutanna hinnaan sa'aatii 4,000 guutanna jechuudha. Isin argisiisa jechuudha. Guyyaatti viidiyoo daqiiqaa sa'aatii 20 sa'aatii 30 akkamitti taphachiisuu dandeenya guyyaatti kan jedhu karaa salphaanii wacha horsii keessan guutachuu dandeettanii jechuudha. Ufuu keessanii jechuun osoo namni nu qarqaarii nama qarqaaran dhandheelii fi baay'isoo osoo hin taane karaa salphaan ufuma keessanii akka itti guuttatan karaa salphaan isinitti agarsiisa. Na duuka bu'aa isiniin jedha. Akkuma argitan akkanatti amma gara YouTube'itti isin geessa. Gara YouTube'itti yoo isin geesse fide manuma kiyya isif fida jechuudha. Fakkeenya mana kiyya yoo isif fidu Since the beginning. akkasuma obboleewwan kiyya kinu amma walitti deebinee dhufneerra jechuudha. Erga mana kiyya keessa seenee viidiyoo kiyya akkanatti banaa hidhamillee haa ta'u kan hidhamnes haa ta'u amma kan akkanatti erga banee booda al tokko ishii asirratti tuqaa tana hin argitan jedhee yaada. Tuqaa sadiin tana al takka gadi tuxxanii jechuudha. Algattoota riippoortii ka jedhuu fi koshiniinki ka jedhu laaptoop viidiyoo ka jedhu ofii ka jedhu akkasuma koomiti akkasuma ammas pilaay speaking normaalii ta jedhu tanarratti dhufne esii tokko gattuun al tokko yoo gattuun nakinoo akkanatti duwwaa duqaa 25 duwwaa 5 duwwaa 75 normaalii tokko tuqaa 5 fi akkasuma tokko tuqaa 75 nuu fida jechuudha. Nu amma ka barbaannu amma normaaliin jechuun tokko laakkaa jechuudha. Viidiyoon sa'aatii 10 sa'aatii 10tti xumuraa jechuudha. Amma nu akkam goona viidiyoon sa'aatii 10 akka sa'aatii 5 keessatti nu dhumu. Akka sa'a 5 keessatti nu dhumu sa'aatiin 20 akka sa'aatii 10 keessatti nu dhumu taasifnaa jechuudha. Kanaafuu isii gara gadii kanatti buuneetiin tuu tanatti kinoo lamaan tanarratti al takka gattuudha jechuudha. Al tokko yoo gattuun amma fakkeenyaaf kinoo akkuma argitan asitti dabilii laakkaa jechuudha. Kinoo 40 jedhe 45 akkasitti laakkaa karaa salphaanii guuttachuu dandeettanii osoo waa tokko hin jenne osoo isin hin dadhabsiisin viidiyoo sa'aatii 10 sa'aatii 5 keessatti ka sa'aatii 20 sa'a 10 keessatti sa'aatii 30 ammoo sa'aatii 15 keessatti jechuudha. Guyyaa tokkoo fi halkan isinitti guyyaa tokko isinitti fudhata jechuudha. Akkasiin guuttachuu dandeettanii yoo isiniif hin galle ta'e koomentii jalatti na gaafadhaa isinii deebisa. Chaanaala kiyya laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatina walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Gaafii biraa qabaattan koomentii jala gaafadhaa. Amaanillah.